Dhimma Yuukireenii yoo eegallu Ameerikaan humnoota Raashiyaa Yuukireen weeraran adabuuf jecha boba'aa Raashiyaa irraa gara biyya ishee galchituu irra galgala kana uggura keessetti. Yuukireen loltoota Raashiyaa 11,000 ajjeesuu himti. Raashiyaan garuu loltootni 500 ajjeefamuu amante. Waraanni itti fufee jira. Hirphaa Gammachuu gabaasa qopheesse qaba. Залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись. Waraana kana mo'achuudhaaf magaalaa Kiyev keessaa hin ba'u, hin dhokadhus. Eenyuun hin sodaadhu. Waraana kana mo'achuudhaaf hanga barbaachisutti eessayyuu hin deemu. Asuman tura. Я залишаю наші вітчизняні війні. Kun sagalee pirezidaantiin Yuukireen Volodymyr Zeleniskiin magaalaa Kiyev irraa ergaa viidiyoon waraabanii waajjira isaanii keessa taa'anii harka mirgaan minjaala reebaa dubbatanidha. Raashiyaan waraana Yuukireen irratti erga bantee torban 2 guutuudhaaf guyyaa tokko qofaa tafeen warra wal waraanan qofaatoo hin taane Ameerikaa dabalatee biyyoota gurguddoo addunyaaf waraana ciniinsuu dabale ta'eera. Dirreen waraanaa kun Awurooppaa ba'aa keessumaa magaalota Yuukireen ta'ullee yaaddoon waraana kanaa gola addunyaa wal ga'eera. Meeshaaleen waraanaa Raashiyaa fi biyyoonni miseensota neetoo ittiin walitti dhaadatan guutummaa addunyaaf yaaddoodha. Kanaan olitti ammoo waraanni kun wantoota jiruu uummata addunyaa maraa tuqan gatii nyaataaf boba'aa daran akka qaala'uuf gumaachaa jira. Guyyoota 13 darban kana keessatti waraanni kun lammiilee Yuukireen miliyoona 2 ol ta'an biyyoota ollaatti baqachiiseera. Kanneen keessaa miliyoona 1 fi 200,000 Poolaanditti qofaa kan baqatan yoo ta'u, kanneen 100,000 lakkaa'aman immoo biyyoota ollaa biroo akka Hangaarii, Slovaaniyaa, Moldovaa, Rumaaniyaa fi Raashiyaatti illee baqataniiru. Lammiileen biyyattii ammallee tuffanii biyya isaanii gadhiisanii baqachaa kan jiran yoo ta'u, dhaabbanni biyyoota gamtoomanis ulaan lammiileen nagaa keessa qaxxaamuranii baqatan banamuu qaba jedhan. Guraandhala 24 erga Raashiyaan Yuukireen weerartee namoonni nagaan 1,207 waraana keessatti miidhamuu isaanii dhaabbanni biyyoota gamtoomanii himeera. Lakkoofsi kun namoota ajjeefaman 406 fi kanneen madaa'an 801 dabalata. Haa ta'u malee lakkoofsichi kana ol ta'uu akka malu dubbi himtuun Koomishinii Mirga Namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii Liz Throssell himaniiru. Miidhamni hedduun aleellaa qilleensarraa fi meeshaalee waraanaa dho'aniin kan qaqqabe yoo ta'u, gamoowwan manneen jireenyaa 100 hedduun magaalota Yuukireen keessatti barbadaa'uu dhaabbatichi himeera. Gaazexeessaan tokkos ajjeefamuun gabaafameera. Yuukireen ammoo qondaala waraanaa Raashiyaa jabaa tokko lola magaalaa Yuukireen Kharkiv keessatti ajjeesuu himteetti. Ajajaan waraanaa Meejor Jeneraal Vitaalii Giraasimool jedhamu kun kanaan dura waraana Chichiiniyaa lammeessoo fi Opereeshinii Siiriyaa keessattis qooda qabu ture jedhameera. Qaama walabata irraa mirkaneeffamuu baatus torban darbe keessa qondaaltonni waraanaa olaanoon Raashiyaa 3 ajjeefamaniiru. Yuukireen walumaa galatti loltoota Raashiyaa 11,000 ajjeeseeraa jettus Raashiyaan kan mirkaneessite garuu 500 qofaadha. Akka ministeera ittisaa Yuunaayitid Kingdom Ben Wallace tilmaamanitti waraanni kun waraanni Raashiyaa ofumatti garagalee kan xumuramu ta'aa jedhu. Raashiyaa jilbeeffachiisuuf akaakuu qoqqobbii kanaan dura irra tuulamaniin alattis boba'aa Raashiyaa irraa bitachuu biyyoonni didaa jiru. Raashiyaan garuu qoqqobbiin boba'aa kaa'amnaan gaazii uumamaa biyyoota Awurooppaa irraa nan kutaa jechaa jirti. Dubbiin waraana kanaaf mariidhaan fala barbaadus ittuma jira. Haalli Yuukireen keessa jiru yaaddessaa fi of eeggannoo cimaa kan barbaadu ta'uu pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping himaniiru. Pirezidaantiin Chaayinaa Xi Jinping gita isaanii pirezidaantii Firaans Emmanuel Macron fi chaansilara Jarman Olaf Scholz waliin marii taasisan irratti waraanni kun mariin akka furamuuf waamicha dhiyeessaniiru. Yeroo labsii muuddamaa Itoophiyaa keetti namootni 15,000 mana hidhaa galuu koomishiniin mirga namoomaa UN hime. Mootummaan labsii yeroo muuddamaa kana kaasuun isaa jajjabeessaadha kan jedhan koomishinarri koomishinii mirga namoomaa UN Aadde Miisheel Baachilet yeroo labsichaatti kanneen hidhaman garuu namoota nagaa dhalattoota Tigraay ta'antu heddummataa jedhan. Ministeera haqaa biyyattii waliin mari'achuu eeruun kanneen yeroo labsichaa qabaman gadhiifamanii kan hafan ammoo adeemsa seeraa isaanii akka hordofan waadaanaaf galaniiru jedhan Aadde Miisheel. Garuu waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa tureen sadaasa 22 bara 2021 hanga guraandhala 28 bara 2022 sarbamni mirga namoomaa guddaan naannoo Amaaraa, Affaarii fi Tigraay keessatti raawwateera jedhan. Our office continued to receive reports of severe and wide-scale human rights violations. Gabaasni sarbamni mirga namoomaa hamaan naannolee Affaarii fi Amaaraa keessatti raawwatamuu agarsiisu nu dhaqqabaa ture. Naannoo Tigraay keessatti haleellaa qilleensarraa hedduu, naannoo Affaar keessatti haleellaa qilleensarraa xiqqaan humna qilleensarraan Itoophiyaadhaan qaqqabeera. Kunis lubbuu namoota 304 galaafachuun 373 kan ta'an ammoo madeesseera.
qabeenya namoota nagaas barbadeesseera. Muddee 2021 keessa qofa haleellaa dhaqqabeen naannoo Tigraay keessatti namootni 120 ajjeefamuun 154 ammoo madaa'aniiru. Ji'a Amajjii bara 2022 keessa haleellaa qilleensarraa humni ittisaa Itoophiyaa naannoo Tigraay keessatti kaampii baqattootaa Maay'aayinii fi kaampii buqqaatotaa biyya keessaa Dadabiit irratti raawwateen namootni nagaa 60 ta'an ajjeefamuun 169 ammoo madaa'aniiru. Haleellaa lammiilee nagaa fi qabeenya isaanii irratti raawwatu qaamoleen waraana keessa jiran humnoota TPLF fi adda bilisa baasaa Oromoo Shanee jedhamuun raawwateera. Irra caalaan haleellaa kanaa kan dhaqqabe naannoo Amaaraa fi Affaar keessatti. Humnooti TPLF Affaar keessatti bakkeewwan Erabtim, Ablaa, Barahaallee fi Magaallee jedhamanitti haleellaa raawwateera. Maddeen hospitaalaa akka jedhanitti namootni 844 ta'an madaa'uun yaala argataniiru. Garuu kana lammiilee nagaa qofa ta'uu hin mirkaneeffanne. That we could not confirm whether all of these wounded were civilians. Komishinii mirga namummaa UN adde Michelle Bachelet humnootni Tigraay naannoo Amaaraa keessatti sadaasa tokko hanga muddee 21 bara 2021tti dubartoota 306 gudeeduu himan. Akkasumas bu'uuraalee misoomaa akka manneen barnootaa fi buufataalee fayyaa mancaasuu isaanii gabaasa qabnaa jedhan adde Michelle. In addition, we have obtained credible reports of an hour. Qorannoo qaamaan deemnee gaggeessinee fi maddeen amanamoo irraa akka dhageenyetti yeroo waraana kanaa buufataaleen fayyaa fi manneen barnootaa naannoo Amaaraa fi Affaar keessa jiran manca'aniiru. Akka qorannoo qondaalota naannoleetti ijoolleen miliyoona 2 ta'an mana barumsaa ala ta'aniiru. Bakka tokko tokkotti irra deebiin barumsa jalqabaniiru. Ministeerri fayyaa hospitaalonni 36 ta'anii fi buufataaleen fayyaa 2100 ta'an gariin yookiin guutummaan humnoota TPLF'n saamamaniiru manca'aniirus jedha. Haleellaawwan ibse kunneen seera namoomaa idila addunyaa kan lammiilee nagaa irratti xiyyeeffachuu fi qabeenya isaanii irratti xiyyeeffachuu dhorku yaaddoo keessa galcheera. Mootummaa humnootni TPLF fi qaamoleen kaan haleellaa akka kanaa akka dhaaban dhaamna. Kana qofa osoo hin taane deeggarsi namoomaa karaa Samaraa Abalaa Maqalee galu erga gaafa muddee 15 bara 2021 cufamuu irraan kan ka'e yaaddoo uumeera. Qaamolee nageenyaa naannolee dabalatee kaanis dhiyeessii deeggarsa namoomaa dhorkuu dhaabuu qabu. Qaala'insi jireenyaa haalaan dabalaa dhufeera. Uummanni miliyoona 4.6 hanqina wabii nyaataaf saaxilamaniiru. Haleellaa Amajji 23 hanga 26tti humnoonni TPLF naannoo Affaar keessatti raawwataniin namootni 300,000 ol qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru. Due to attacks by Tigrayan forces, including long-range shelling. Sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti oduuwwan gaggabaaboon isinitti himan gareen ogeessota fayyaa miseensota dubartootaa qofa of keessaa qabu har'a hospitaala Phaawulos Miiliineem Meedikaal Kolleej keessatti wal'aansa baqaqsanii yaaluu garaagaraa 7 haala milkaa'aa ta'een gaggeesse. Dubartoonni kunneen guyyaa dubartootaa idil addunyaa Maarch 8 har'a kabajamaa oole yaadachuun hojii qajeelaa kana raawwatan. Namoota ajjeechaa aanga'oota olaanoo naannoo Amaaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa waxabajjii 15 bara 2011 raawwatameen himatamanii yakkicha raawwataniiru jedhaman irratti adabbiin hidhaa cimaa waggaa 15 hanga umrii guutuutti itti murtaa'eera. Namoota 31 ta'an dhimmi isaanii sadaasa 23 bara 2012 irraa kaasee mana murtiitti ilaalamaa ture kana keessaa gariin isaanii bakka hin jirretti adabbiin kun itti murame. Poolisiin magaalaa Finfinnee namoota dhuunfaa fi gareen gurmaa'anii magaalattii keessatti konkolaataa hataa turan jechuun shakke to'achuu beekse. Poolisiin shakkamtoota 21 to'atee qorannoo irratti gaggeessaa kan jiru yoo ta'u konkolaataawwan hatamanis deebisuu isaa himee jira. Jibuutiin duula farra malaammaltummaa irratti gaggeessaa jira jettuun aanga'oota olaanoo 2 to'annoo jala oolchitee jirti. Aanga'oota shakkamanii to'ataman kanneen ministeera maallaqaa biyyattii keessatti kan argamanidha. Dhimma ittaanuun yoo ceenu har'aa guyyaan dubartoota idil addunyaa Maarch 8 kabajamaa ooleera. Kana sababeeffachuun barattuun seeraa waggaa 5ffaa yuunivarsiitii Dambidolloo Madiinaa Gammachuu dorgommii barreeffama waldaan fannoo diimaa Afrikaa bahaa qopheesse injifattee isiniif dhiyeessina. Madiinaan dhiyeenya dorgommicha dhimma seera waraana addunyaa irratti barreessuun yuunivarsiitota Afrikaa bahaa 38 keessaa tokkoffaa bahuun xumurte kunooti. ውድድሩን የሰሞኑን የታው ግቢ ሆኜ ነበረ dorgommichi kana dhagahe achum mooraa yuunivarsiitii Dambidolloo keessa ta'een
Dorgomuun kun koorsii baran waliin kan wal qabatu. Waggaa afuraffaa yeroo barannuutti International Humanitarian Law ka jedhu ture. Kitaabni gabaabaa kan waliin wal qabatu ture. Isirraas dorgomee barreeffama barreessin mo'achuu danda'e. Mata dureen dorgomichaa seera waraana irratti wantoota hojiirra oolchuuf rakkisoo ta'an dhimma irraati. Dorgommii kana barsiisaa ishee irraa akka dhageesse kan himtu Madiinaa Gammachuu nan mo'adha jettee eegdeettaa gaaffii jedhu gaafatamtee akkas jette. Eeyyeen baay'ee dhimma barreessu waanan tureef eegeen ture. Yoo xiqqaatee tokko akka 8 keessaa nan ba'a jedhee eegaa ture. Akkuma eegaa akka biyyaatti tokkoffaa akka barreeffamaatiinis tokkoffaa ta'ee mo'adhe. Dorgomtoota 48 kanneen yuunivarsiitiiwwan baha Afrikaa 38 keessaa bahan dorgommicha irratti akka hirmaatan kan himtu Madiinaan badhaasni argatte maal akka turee fi injifachuu isheef ammoo maaltu akka itti dhaga'ame akkasiin ibsiti. Badhaasichi kitaaba Customary International Law Certificate fi biriyaa ture. Badhaas kan waan hin eegneef baay'ee gammade. Dorgomtoota Afrikaa bahaa hundi keessaa barreeffamee injifachuun isaa haalaan na gammachiise. Yuunivarsiitiin Dambidoollos yaad gaarii naaf kenna. Hojii fakkeenyummaa qabdi jedha. Dhugaadha sammuu. Magaalaa Finfinnee Saaresitti dhalattee kan guddatte Madiinaan yuunivarsiitii Dambidoollotti ramadamtee yeroo deemtu nageenyaan wal qabatee maqaan yuunivarsiitichaa yeroo ka'u dhagaa turtee fi qabatamaatti wanti jiru garaagaraa jetti. Wantaan dhaga'ee fi qaamaan deemee achitti argee waliin argu. Uummatni achi baay'ee jaaladha. Ilaalchi isaan barattootaa fi barumsaaf qaban ammoo adda. Jiru keessatti rakkoon jiraachuu mala. Keessattuu dargaggootaaf shamarran ammoo wantoota hedduutu nu mudata. Filannoo hedduutu jira. Wantoonni nam dabranis umrii kanaatti. Kan waan kufeef kanaan booda milkaa'uu jedhanii dhiisoo sun taane irdeebi'anii yaaluudha. Kanaaf jabaadha. Dorgommii guddaa ardii Awurooppaa kan ta'e Shaampiyoonsi Liigii irratti waggoota dura kilabootni Ispeen, Baarseloonaa fi Riyaal Madrid akkasumas Atileetiko Madrid Jarman irraa ammoo Baayer Muunik olaantummaa agarsiisaa turani. Waggoota lamaan as ammoo kilabootni Ingiliz injifannoo guddaa kana ofitti waan deebisan fakkaata. Liverpool waancaa kana waggaa 2 dura mo'ate. Cheelsiin itti aansuun irra aane. Manchester City gara kilaba cimaatti jijjiiruun waancaa Premier League Ingiliz kan goonfachiise leenjisaan duraanii Baarseloonaa Pep Guardiolaan Man City waliin waancaa Champions League mo'achuuf kutannoon hojjechaa jira. Leenjistootni lameen lammii Jarman tahan Klopp Liverpool waliin Thomas Tuchel ammoo Chelsea waliin waancaa Champions League kanaan milkaa'aniiru. Garuu bara kanas dorgommicha cimsaniitti fufaniiru. Har'a Liverpool shaampiyoonaa Seeriyaa Xaaliyaanii bara darbee kan ta'e Inter Miilaaniin keessummeessa. Tapha marsaa jalqabaan Liverpool dirree isaan ala 2-0 injifatee deebi'e. Roberto Firmino, Thiago fi Yoel Matip miidhamaa fi dhukkubbii irraa deebi'uun shaakala hojjetanii jiru. Haa ta'u malee Roberto Firminoon shaakala dabalataa guyyoota muraasaaf isa barbaachisa jedhan Klopp. Inter Miilaan akka turistiitti miti kan dirree keenya dhufan qabxii ni barbaadu. Nuyis qabxii duraan arganne eeggachuuf osoo hin taane injifachuudhaaf taphannaa jedhan Klopp. Liverpool bara kana waancaa Premier League Ingilizii dabalatee waancawwan 4f dorgommii keessa jira. Taphni biraan har'a eegamu Baayer Muunikii fi RB Saalzbarg gidduutti Aliyaanz Areenaa irratti kan gaggeeffamudha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa reediyoo har'aaf jennee qopheessinee jirra. Asumarratti xumurree jirra. Jaalallamtaa Addisaan ture. Halkan gaarii qabaadha.